Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akkam ooltan sagantaan keenya eegale kan har'aaf qixeessineen Ministeerri ittisaa sochii waraanaa isaa ilaalchisee fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa akeekkachiisu Finfinneetti daa'ima waggaa 10 waraabessaan fuullisaa nyaatame ጉዳቱ የደረሰው በቀኝ በኩል በፊት አካላቱ ላይ ነው ከአይኑ ጀምሮ ገቀበ ፉለሳ ከራ መርጋራ እጀሳራ ቀበ ሐዋሳ ቦረና ሆንጌን ሚደማኒ ፊ ደገርሳ አርገቻ ጅረን ሎናጋ ያተማን ቀባ ሬጋ ቦንዱ ፊናጋ ዲባ ሆይ ቀባ ሎን ሞ ቲዮባኒ ተኩሬ ደበ ኦዴሳሌ ገገባቦስ ደበለኔራ ሰገንትቸ ፍራኦል በላይ ዴሳ haala yeroo raayyaa ittisaa Itoophiyaa ilaalchisee odeeffannoo hin mirkanoofne miidiyaalee hawaasaa irratti kanneen rabsan gocha isaaniirraa akka of qusatan ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa akeekkachiise Eliyaas Mulgeeta. Ministeerichi ibsa baaseen dhiyeenya kana gama baha biyyattiin yaalii lootee galtoonni Al-Shabaab haleellaa raawwachuuf godhaniin barbadeeffamaniiru jechuun tokkummaa fi cimina humna ittisaa irra jiru ibseera. Kaaba Itoophiyaatti waraana humnoota Tigraay waliin ji'oota hedduuf gaggeeffameen wal qabate ammoo gareen shororkeessaa TPLF dibbee waraanaa reebuutti jira jechuun himateera. Torban darbee kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimmi marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqamaa akka jiruu fi waraanni akka haaraatti eegaluu fi dubbiin jedhu dhagahamaa ture. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan deeggartoonni TPLF maqaballeessii raayyaa ittisaa Itoophiyaatti jiru jedheera. dhimmi teeknikaa marii diigameera. Raayyaan ittisaa humna isaa siqsaa jira. Raayyaan ittisaa meeshaa gurguddaan nu haleelaa jira. Caasaa isaa eegee ajaja kennameen haleellaan raawwatamaa jira yaadni jedhu miidiyaalee hawaasarra naanneeffamaa jira jedheera ibsi ministeerichaa. Miidiyaaleen biyya alaas akkasitti gabaasaa jiru jedhee miidiyaaleen biyya keessaa gareenii fi fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himannaa diigaa ta'e kana wal harkaa fuudhanii hafarsaa akka jiran hubanneera jedha. Haala qabatamaa waraanni biyyattii irra jiru akkuma amma dura barbaachisaa yeroo ta'etti ni ibsana jechuunis namoonni odeeffannoo hin mirkanoofne waa'ee raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa qoodan gochi isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Beekanis ta'e osoo hin beekin gabaasa burjaajessaa barbaachisaan taanee fi kan isaan hin ilaallanne qaamoleen miidiyaa hawaasaa raabsaa jiran gochi isaaniirraa akka of qusatan cimsinee akeekkachiifna jedhe ibsichi. Waraana waliin Itoophiyaa erga eegalee ji'oonni 20 ol lakkaawaman kana xumuruuf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaaree qajeelfama marii araaraa kana ilaallatus qopheessuu ibseera. Akkuma mootummaa Itoophiyaa mariif qophiidha kan jedhu TPLF gamasaan marichi jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuun isaa akka san gammachiifne ibsa. Humnoonni Tigraay adda waraanaa garagaraatiin raayyaan ittisaa Itoophiyaa haleellaa nurratti banii jedhanii yeroo himatan mootummaan Itoophiyaa gamasaan himannichi marii nagaa irratti hirmaachuu jalaa miliquu fi himannaa sobaa dhiyaati jechuun fudhatama dhabsiiseera. Finfinneetti daa'imni ganna 10 miidhaa waraabessi irraan gaheen ija isaa dabalatee fuulli isaa walakkaa akkaan miidhamu maatii fi hakiimni isa yaalaa jiran BBCtti himan. Dhaggeeffattoota keenya odeessi amma isinitti himaa jiru miira isin jeequu mala. Torbee darbee kamisa gaafa 12/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa guyyaa keessaa sa'aatii 9 irratti kutaa magaalaa Yakkaa iddoo Wandimmaamaachoch Jifaaraa jedhamuttidha. Daa'imni kun waraabessaan kan nyaatame. Abbaan daa'ima Sintaayyoo Girmaa jedhamu kana yeroo waraabessi ilma isaanii miidhe naannoorraa fagaatanii akka ture BBCtti himaniiru. የክረምት ትምህርት አስጀምሬው ነበር እስከ 6 ሰዓት እዛ ነው የሚቆየው እንደውም gaafa sana hojii barbaachan deemaa ture har'a fagaadheen deema gatiin ta'eef kootu wajjin deemnaa jennaan qormaata ijaan qabuuf hin deemuu naan jedhe barnoota gannaa isa galcheen ture qormaata gaafa baatu hiriyoota kee wajjin na eegi gara bosonaan deeminii jedhaniin deeme booda gara naannoo sa'aatii 9 ilma kee waraabessi nyaateera kootu jedhanii warri ollaanaa bilbilan haadha malee itti dhama'ee waan inni isa guddiseef baay'ee natti dhaga'ame jalqaba akkas ta'uusaa yeroon baru ofirratti tarkaanfii fudhachuudhaaf jedheen lubbuudhaan naa hafataanaan garuu
namni isa kunuunsu hin jiru jedheen deebisee yaade. Kanaan duras waraabessi naannichatti daa'ima waggaa 6 miidhee ture. Hospitaala geessan illee irraa hafuu hin dandeenye. Bosonuma naannoo sanaa keessa riphee ijaa jiruuf ijoolleef dubartoota gaafa argu darbee gadi ba'a. Fuula mirgaa daa'ima kanaa irratti miidhaan jabaa gahus lubbuusaaf garuu kan yaaddessu miti jedhu. Daa'ima kanaaf hakiimota yaalii kennaa jiran keessaa tokko kan ta'anii fi hospitaala Alert Finfinneetti argamutti hakiima balaa atattamaa kan tahan ዶክተር ብሩክ ከበደ ጉዳቱ የደረሰው በቀኝ በኩል በፊት አካላቱ ላይ ነው። ከአይኑ ጀምሮ ቀበ ፉለሳ ከራ ሚርጋራ ኢጀሳራ ቀበ ለፌን አፋኒ ፊ ፉለሳራ ጅረን ሂዲንሳ መዲሳ ሃንገ ሞርመሳቲ ወራበሳኛ ተመ ረንጅሩ ኢጂሳኒ ሚርጋ እንጅሩ ቃምኒ እርገንሱሳ ሆጂሳኒ ስሪት ደለጋ እንጅራን ኑቲ ቃም እርገንሱሳ የጉፍ ጀቻ ujummoonam tolchee kallattiin gara sombasaa galchine maashiniidhaan akka arganu taasisaa jirra. Daa'imarra balaan kamiyyuu yeroo ga'u miira namaa baay'ee jeeqa. Dabalataan biyya keenyatti wal'aansii fuula namaa deebisanii tolchuuf galteen gahaa gatiin jirreef waan danda'amu miti. Kanaaf yaaliin kennamuu fi ulfaataadha. Mucaa kana balaarra ga'eef gargaaruun baay'ee ulfaata. Aniyyuu hirriba rafuuf guyyaan itti natti ulfaatee jira ture. Uumaan isa haa gargaaruun jedha. በጣም የሚከብድብኝ ቀናቶች ነበሩና ማለት እግዚአብሔር ይርዳው ነው የምለው። odeessaalee gaggabaaboo isinitti miseensi poolisii federaalaa waayila isaa dabeessanaan jedhe sababa jedhuu fi waayila dubartii biraa tokkos qawween ajjeese hidhaa umriin guutuun adabamee ministeera gochaan kun bara 2022 raawwate. Gareen lammiilee kaka'umsa ofiin akkaawuntii baankii waliin banuun beessee walitti qabaa jiru. Dursa rakkoon jiru maal akka fakkaatu haa dhageenyu. Abbaa taadholee boruu dawoo buqqaatota magaalaa Dubluq dhiyootti argamu keessa jiru. Nam baqataa jirra. Wanni achiilee ka gargaarsi guddaallee dibiin jiru war tokko dhee kana jogo nama 300 fi wayiiti kenne haala akkama ciisa garaachaallee kaani akkama jira bisaallee argannu bisaallee dhabnee bisaanii garbira kaanii yaanii waa fudhatanii bisaallee dhabnee bisaanii namatti bisaallee akka jaba jirra. Ammallee kagari baqatanii godaansanii kamorii waliin dhab kaan kagari haachitti hafee achiru jira suni omaa rimbaanii akkama ciisa. Ya qubate immoo sila baqaa jettu baatee lafaalee sila adirreessa kaallee lafaalee garaalee sirreessinee fi kanaafuyyuu akkan jirra garaatiramee akka jajjaba jira waan warqaa akka dhuunfaattu booni kun maal sinitti fideme? Kiyyaatti ani qaraayyuu nama hojjate horii sullee argate loon aga 60 qaba reegaa bonii dhufin aga 100 qaba loon immoo cuttii obbaanii tokko dhabe loon aga qaba. Ijoollee barsiisaa ijoollee gara ijoollee 5 barsiisuu jira amma waan barsiisuu illee qabu eegaachuun taa'u jira malee reentaallee bakka garaachi namaa nyaata waan hafeellee cufaa dhabee horii akkasiin irraa fixennaa namni filataa dhabee bakka achii galama. Geessii umrii 57 aanaadhaas jiraatan abba gurroo jirmoo umrii isaanii keessatti bona hammaataa akkasii arginee hin beeknu jechuun sababa loon qaban dhabaniif ilma isaanii mana barnootaatti ergan barsiisuuf rakkachaa akka jiran nutti himan. Haalli kee jira alammaata. Hongeen waggaa iddoon turee jira. Hongee waggaa iddoon jiru horii miidhamee horii dhabee uummatee jira. Jiru obii oolee gara waggaa 3 obii agayyaa ka jiraatu ganni ha jiraatu hanqatee ture guutumaa haoolee wanni roob jedham dhabame amma gara waggaa 8 sun deemaa jira beeki. Anuu akka dhuunfaa kiyyaatti wanni wal fakkaataadha. Loon duri gara loon 60 haa qabu dhabee. Yabbiyyee gara furii nabir jira yabbiyyeen kaanii tulleen harka namaatiin jiraata
gaari biraan qabu reedii qoto qabaa reetaallee nyaatee fixee jira. Kanaafi ijoollee baay'ee maatii barsiisaa jira. Kan barsiisu durii horii qabaa jedhee isin barumsa keenya gachii hagammaa karaa embuu kan jirullee hin jiraatullee barsiifachuu dadhabee harkinaan qatee hafee jira. Keenyaatti asillee waggaa 8 baratee fixee ammallee deebee Sololoo waggaa barumsa kutaa 5 jalqabee achirra 8 fixee Form 1 Form 3 dabree amma achi barataa jira. Amma barataa jiru walleen qarbii dandeettii horii waan qabuufi barumsa adda sunisira yaalchisaa jedhee amma Form 3 jennaan amma baay'ee baasileen achi arma maatiin kophananiiti isallee baasiin barbaaddi. Armaa fi godhanyin jirullee mooyalfa kakadhataa kanaan Form 3 dhaqqabsiisee duuba itti fufuu dadhabee amma jeeqamaa jira mataa keeyyattu. Amma beekii aniin yoo mootummaa yaalii godhee si gargaar malee garmoonaa uumaa hin jiranii isallee itti jira. Rakkoon hongee hawaasa Booranaarra dhaqqabsiisaa jiru dhageenye rakkoo hamaa boonni qaqqabsiise irraa hawaasa dandamachiisuuf yaaliiwwan taasifaman keessaa tattaaffiin gama miidiyaa hawaasummaan godhamaa jiru isa tokko. Hayyuun aadaa Booranaa Abjaatanii Didaa kanneen qarqaarsa walitti qabamu qindeessaa jiran keessaa tokkodha. Waayila koo Eeliyaasitu dubbise. Yeroo ammaa kana hongeen horii dabarseetiin namni jirti. Namni gargaarsi barbaadu. Baay'ee heddatee jira. Maan jennaan namni horii qabu horiin itti huqqatee akka hin jiru namni horii qabuuf namni horii hin qabnellee Booranarra namni gargaarsi hin gaafanne hin jiru. Walirra wanni qabaatuuti malee. Haa ta'uuti immoo namni jaarrotii fa'aan ijoolleen aadaaf abbaan qabne warri garmalee rimootii dheeraa jiru. Isaati ammaan tana nam garmalee gaaffii eeggaleetti jira. Kadu'eellee hedduu hin himamaa. Immoo kaduu dabree jira kajiru akkamiin dhaqqabnu waan jedhaatiin sochiin kun jalqaban. Yaadi kun ka'uu jenneetiin akkaawuntii sana akkasii hin banne. Yoo akkaawuntii sun banne ammaan tan qashiin akka sagalaa jirti. Har'a baree hongeen ammaan kan jalqabde jechuun waggaa irraa itti fufuu dandeessu. Bokkaan roobii agayyaa kan fuul keen dura kun indikeetorooti gargaraa tagaa maadaatiin jirtuuf tagaa meteoroloojii biyyoolessaatiin jirtulleen bokkaa agayyaan diqqeessiti. Ammuma uummatii adoo ji'a aaressi waggaa haaraa kan jalin qabinu amman tana gaaffii eeggalee jira. Roobii agayyaa kan fuul dura hin jiru. Jiraatullee xiqqaan sun immoo uummata akkaan miidhamu kan dandamachiisuu hin danda'u. Fuul duraaf ammoo ammallee roobii gannaa achi gulfagoo jira. Jidheeraaf uummati amman tan rakkoo eeggaluu danda'a. Namni jidheeraaf rakkoo fuul dura eegatti suni yoo guyyaa tokko dhaqanii kiiloo 4 kiiloo 5 kan durbuusanii gaddeebi'a wanti kaan namni hundoortu. Waan guyyaa tokko taati nummuu hammi dandeenyutu uummata rakkata akkasii uummata qaamni miidhamaa ta'eefu qabeenyi hin qabu akkasii rakkata walitti qabnee uummata akkasii walitti qabamne suni hagani caalaa itti fudhannee riskii fudhannee humnaan magaalaatti gadi finnee bakka tokkotti wanni goonee tolchinaa jechaa jirra. Bal'inaan makiina faanii aanaa tokko deemanii ollaa Boorana dhufanii itti raabsuu qofa don ta'inu nama ammaan tan akka du'a jiru walitti finnee nam 10 taanaan nam 20 taanaan irratti deeggarsallee gaafachaa du'uu dhoorree har'a irraa boriitti hiikuu waan tokko namni silaa har'a nyaata dhabee qoonqoo nafaan goddeetiin ardu harmi irra ji tokko yoo umriin isaa dheerattee fi umriin iji tokko waan xiqqoo waan ta'iniif kan hojjanneeti waan akkasii yaadaa jirra jechuudha. Dargaggoo Roobaa Liibanis koree kana keessa jira. Agammaatti wanni waadaan akka malee guddaa namni galchiniillee hedduu wanni amma nu harka qabnu akkaawuntii nu seeni 2,889 fooyi akkas. Karoori seenaa agammaatti deemuma jirraa xiqqoo deemuu feenaa gibirrii miliyoona 1 deemuu feenaa xiqqoo ruukeessinee yookiin nu guddattu haani waan guddoo tokko nokaan uummata goona inni karoora akkasii qabna xiqqoo ammaaf torbee lamaan tokko durumaaf deemna. Wanni nu bitu barbaadna immoo nyaata namaas waan akka zayitii fa'aa oomnami nyaatu gartee ittiin halkan tokko namni garaacha bulu fa'aa ooma akkasii bitu barbaadna. Baha Afriikaatti walitti fufinsaan bokkaan waqtii eegamutti roobuu dhabuun horii miiliyoonaan lakkaa'aman kan obbaasennaa ta'u sadarkaa lubbuu namaaf yaaddessurra gaheera. Kan har'aaf qixeeffannee xumurree booru walitti dachaana agarsiistuu gaariitti bula.